Tonis garee Roobii waliin lolatti galan. Yeroo kana Sheeriif Maariyaanaa fudhatee kutaa isaatti sokke ishee wajji yeroo qabaachuuf. Akkuma ishee bira ga'een akka isheen cufaa keessa jirtu arge. Hedduu aare. Qulficha kutuufis maashiniidhaan yaale. Gidduutti Roobiin walitti seenee lola eegale. Ashama akkan jirtu hordoftoonni chaanaalii Koondimti keessan. Har'a immoo viidiyoo biraadhaan walitti deebineerra. Viidiyoo keenya irraatiin fiilmii Men in Tight jedhu walii wajjin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti nu hordofaa isiniin jecha warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'uu hin dagatina. Warreen ammaa dura subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa taatan immoo like gochuun viidiyoon keenya akka nama baay'ee bira ga'u gochuun hin dagatina. Akkasumallee comment gochuun akka viidiyoon keenya vaayiraalii godhaan isiniin jedha. Amma kallattiimaan gara viidiyootti dabarra. Fiilmichi kan jalqabu biyya Ingilaand keessatti yommuu ta'u, mucaan mootii biyya sanaa Leedii Maariyaanaa kan jedhamtu utuu isheen sirbaa qaama dhiqattu argina. Kutaa dhiqannaa keessaa utuu isheen dhiqattu ergamtuun ishee dhufte uffata kennitee fi akka isheen qophooftu kabajaan gaafate. Leedii Maariyaanaanis yommuu bishaanicha keessaa baatu uffati jalaa ishee akka sibiila ta'ee fi qulfii jabaan akka qollofamee jiru argina. Qulfii kanas abbaa isheetii namoota cubbamoota irraa ishee eeguuf kana godhe. Wanti nama gaddisiisu garuu furtuun isaa erga badee tureera. Leedii Maariyaanaanis dhoksaadhaan nama qulfii kana banuu danda'u barbaadaa jirti. Itti aansuun fiilmichi namoonni utuu muuziqaa shubbisanii nu agarsiisa. Isaan keessaa inni tokko akkamitti mootii Joonii fi Sheerifiin isaa aangoo biyya Ingilaand irratti akka argatan weellisa. Dabalataanis gibira humnaa ol akka isaanitti fe'an dubbata. Mana hidhaa kan Yerusaalem keessatti argamuu fi kan Kaalii jedhamu keessatti taatoo jabaa fiilmii kanaa Roobiin Hood waliin wal bara. Innis walgahii irratti waan nama loleef qabamee dhufe. Kutaa cimaadha jedhamuttis galchame. Eegduun tokkos eenyu akka isa ergi gaafate. Roobiin garuu deebisuuf eeyyamamaan turre. Meeshaa ittiin arraba namaa kutan innis qabanii adabbii cimaadha jedhamu adaban. Ta'ullee Roobiin ammallee homaa dubbachuu hin dandeenye. Eegdonnis dadhabanii boodatti fufnee qoranna jechuun hidhamaa Sinees jedhamu biratti hidhan. Akkuma eegdonni ba'anii hidhamtoonni lameen wal baran yeroo gabaabaa gidduuttis hiriyoota ta'an. Miliquufis karoora baafatan. Danqaraa harki isaaniitti hidhamee jiru humnaan dhiitan innis ni cabeef. Sana booda hidhamaa hundumaa irraa hiikuun karaa qilleensa manichaaf galuun bahan. Roobiinii fi Sinees amma qarqara galaanaa ga'aniiru. Roobiin gargaarsa isaaf galateeffatee akka mallattoo hiriyummaatti immoo waan inni rakkate akka gargaaru waadaa seeneef. Yeroo kana Sinees suuraa mucaa isaa Aachuu kan jedhamu kiisii isaa keessaa fuudheetti kenne. Ingilaand geessumaan jiruuf naa hubadhu jedheen. Roobiinsis akka Aachuu kunuunsu waadaa seeneef nagaa walitti dhaamuun adda ba'an. Qooda yabalaan ni malu Yerusaalemiin kee hanga Ingilaanditti bishaan qofaa isaa daakee ce'e. Ergachi ga'ee booda farda isaan gara mana isaatti qajeele. Akka jarraa daandii irratti loltuu utuu gurbaa Afrikaa tokko reebaa ni arge. Akka Aachuu ta'e erga hubateen booda loltoota sana harka tokkoon tumee Aachuu waliin imalatti fuun. Yommuu achi qaammanni Roobiin iddoo isaatti fuudhamaa jira. Roobiinsis namicha fuudhaa jiruun dhaqee gaafate. Innis waraqaatti laate. Roobiins akka mootii Joon sababii gibira yeroon kaffaluu dhiiseef mana isaa buqqisee hubate. Roobiins akka kaffalutti immoo sicha akka hin danda'amnetti manichas fuudhee sokke. Sana booda Biliinken waliin wal argan. Yeroo dheeraa booda waan wal arganiif ho'isanii wal dubbisan. Roobiinsis akka abbaan isaa yommuu hubatee miira isaa to'achuu dadhabee bu'e. Biliinken saanduqa xiqqoo kan fo'aa qabdu kun kennaa abbaa keessa dhumaati jechuun kenneef. Roobiins yeroo malakka keessa jiru gaafatetti Biliinken furtuu waan cimaa ta'e hundaatu keessa jira jedheen. Yeroo booda Roobiin Biliinkenii fi Aachuu wal barsiise. Utuu sana isaa jiranii mucaan tokko fiigaa dhufe. Roobiinsis maal akka inni ta'e gaafate. Mucichis Sheeriiftu na ari'aa jira jechuun akka inni gargaaruuf kadhate. Sheeriif Roobiins bira ga'ee mucicha natti kenni jedheen. Roobiins garuu yamamaan ture. Lamaan gidduutti wal dhabbeen uumame. Roobiins Sheeriifiin hundumaa duratti rukutee gombise. Garee Sheeriif ari'uu isaan dura akka gumaa ba'uuf gara mana mootii Joon dhufu akka itti himaniif jalatti dhaame. Joon obboleessi isaa lola waan deemeef aangoon harka jira. Garuu akka obboleessi isaatii hoogganuun itti ulfaateera. Qaraxa humnaa ol uummatatti fe'uun uummanni akka irratti gungumu godheera. Dubbiin kunis Joon baay'inaanis hedduu dhiphises. Innis fala waan dhabeef gara mana xunqaa'ii deeme. Rakkina isaa hunda itti hime. Akka isheen Roobiins ajjeesuu isa gargaartu gaafate. Isheenis tolee garuu nama jaalladhu na laata gaa'ilaaf jettee gaafatteen. Innis Sheeriif ture. Joonis filannoo biraa waan hin qabneef tole jedheen. Gareen Roobiin akkuma seensa magaalatti ga'aniin eegduu furdaa dheeraa Liitil Joon jedhamuun walitti ba'an. Roobiins akka inni dabarsuuf gaafate. Liitil Joon garuu qaraxa kaffalaa dursaati jechuun karaa dhowwate. Yeroo Roobiins diduutti jarri lameen lola jalqaban. Roobiins ulii isaa waan harkaa cabeef isumaa fi mataa isaa keessa dha'ee laga isaan bira jiru keessa buuse. Lagichi bishaan muraasa qabu ture. Liitil Joon garuu waan daakaa hin beekneef na nyaata jedhee wixxifachuu eegale. Roobiin jalqaba qoosaatti fakkaatee kolfuu eegale. Booda gaafa Liitil Joon itti buufee akkas ta'u Roobiin dhaqee lafaa kaase. Sana booda Joon garee isaanitti makame. Utuu hin deemin Liitil Joon hiriyaa isaa Wiil waame. Innis nama cimaa ture. Erga wal baranii booda gara mana mootii Joonitti malee galan. Yeroo kana Jooniif Sheeriif paartii mana mootii keessatti qophaa'ee hirmaachaa jiru. Gidduutti paarticha hirmaachuuf Leedii Maariyaanaan dhufte. Sheeriif kan bareedina isheen booji'ames keessummeessee iddoo isaa ka'ee teessise. Isheen garuu hamaatti hin lakkoofne. Gidduu kanaan Roobiin booyyee ajjeesee baatee fidee minjaala fuula Joon irra jiru irra kaa'e. Jooniif Sheeriif qophii kana addaan kutuu isaatiif aaran. Garuu Leedii Maariyaanaan gocha isaa kana dinqisiifate. Roobiin ofii isaa Maariyaanaatti ibse. Harka ishee dhungate. Gochi isaa Sheeriifin aarse. Sheeriifis Roobiinitti waca akka Roobiin lola keessa galu
godhe. Roobiin Sheriif kabalee lafa buuse. Joon mootichis eegdota isaa Roobiinitti ajaje. Roobiinis isaan walii wal loluu eegale. Gidduutti kiyyoo wayiin qaban. Yeroo nabbitootatti gareen isaa balbala cabsanii ol seenan loltoota rukutuu eegalan. Akka isaan dadhaboo yommuu baranis bifa nama kofalchiisuu danda'uun hunduma isaanii mo'an. Hundumtuu ni dinqifate. Hamilee kenneef Leedii Maariyaanaa dabalate. Deemuu isaan dura Roobiin qaraxa gadi buusi yookaan dhufeensi ejjete jechuun mooticha Joon akeekkachiise deeme. Yeroo itti aanu Liitil Joon namoota muraasa akka isaanitti dabalaniif walitti qabe. Roobiinis isaan onnachiisuuf haasa'ee jalqabe. Garuu haasaan isaa waan namatti hin tolleef jarri hamaan dubbanne. Qooda onnachuu hirribni isaan fudhate. Gidduutti aachuun duratti ba'ee haasaa eegale. Hima sadii hin caalleen jara onnachiise. Isaanis dhaadachuu eegalan. Roobiin waliin mootii Ingilaand loluufis walii galan. Ganama itti aanu hunduu uffata Roobiinsiin wal fakkaatu uffachuun shaakala eegalan. Jarri garuu Ashaanguliitiin illee loluu hin dandeenye. Sheriif Roobiin ajjeesu namicha Doon Jilovaanii jedhamu waame. Jilovaanii gargaartota isaa lama waliin dhufe. Dirtii Eeziyoo utuu sagaleen dhagaamin nama ajjeesuu kan danda'uu fi Fiilzii Luukaa kan darbannaa xiyyaa irratti yeroo hedduu badhaafamee turan. Haasaa dheeraa booda jarra akka qophii darbannaa xiyyaa qopheessuun Roobiin ajjeesuu qaban waliif galan. Fiilzii Luukaanis dorgomeessa mo'a. Yeroo uummanni mo'ama jechuun Roobiin hin qeeqan. Dirtii Eeziyoon immoo dhuksaan Roobiin haa ajjeesu jedhan. Karoorichi hundumatti tole. Dirtii Eeziyoo kan haasaa hin jaallanne illee akka kolfu godhe. Garuu Leedii Maariyaanaan maree kana hunda dhaggeeffachaa turte. Gargaartuun ishees irribaa kaastee waa'ee dhimmichaatti himte. Jarri lamaanuu maree booda gara Roobiin deemuun oduu kana gurra buusuuf ka'an. Maariyaanaanis farda ishee waamte irratti utaalte. Yeroo gargaartuun ishee dabaree ishee utaaluuf jettutti fardichi deeme isheenis lafatti kufte. Akkuma Roobiin bira geessin akka irratti mari'atamaa jiru itti himte. Roobiin jalqaba qophii isaan qopheessan hafuuf murteesse. Garuu gaafa Maariyaanaan akka guyyaa sana magaalaan xiyyaan bareedduu fi dorgommiin xiyyaa guddaa akka jiru itti himtu yaadni lammaffaan dhufeef. Innis jireenya kootti rakkina yoo fide yoo dorgommii xiyyaa irraa hafuu hin danda'u jedhe. Sana booda garee isaa bashannansiisuuf Maariyaanaa waliin shubbise. Sana booda gara dudoksaatti ishee geesse miira isheef qabutti himuu eegale. Akka isheen waliin ta'uu barbaaddu yommuu itti himuu jiru akka isheen qulfii keessa jirtu yaadattee dhiise. Isheenis gaa'ila koo dura akkan fedha koo akkan hin raawwanneef abbaan koo kana godhe jetteen. Roobiinsis dhongachuuf yaale gidduutti hojjettuun Maariyaanaa dhufte. Akka itti guyyee itti himte. Jarri lameenis akka Roobii waliin wal argan dhaamanii fi deeman. Yeroo itti aanu qophiin dorgommii xiyyaa ga'e dorgomtoonni hundinuus ergaman. Hundumtuu mo'uuf waan dhufe fakkaata. Akkuma eegame gareen Roobiins achi turan. Garuu akka duraatti tun taane uffata dubartii uffachuun of dhoksaniiti. Roobiinsis jaarsa bututaa fakkeessuun achitti argame. Dorgommiin eegalee garuu nama lama qofatu iddoo gatii guddaa qabu waraane. Jarri lameenis Fiilzii Luukaa fi Roobiin turan. Sheriifis akka inni Roobiin ta'e waan shakkeef akka namichi inni ajjeesuuf qophaa'u itti hime. Innis gamoo gubbaa dhaabbatee haleellatee dhaabbachuu eegale. Dorgommiin xumuraas jara lameen gidduutti itti bu'e. Roobiin dursa darbate walakkaa isaa waraane. Inni mo'eera jechuun ofiisaa akka Roobiinsi ta'e of mul'ise. Leedii Maariyaanaaf hojjettuun ishees hedduu gammadan. Fiilzii Luukaas dabaree isaa iddoo Roobiin rukute cina xiyya Roobiin boolla wal fakkaatu keessa waraane. Jarris Fiilzii Luukaa jechuun Roobiinsi mo'amaa jechuun arrabsan. Roobiinsi guddaan takka dorgommii xiyyaa irratti mo'ame waan hin beekneef. Innis ariitiin kitaaba seera dorgommichaa fuudhee dubbise. Innis akka darbannaan tokko isaaf arge. Jooniif Sheriifis kitaabicha gaafa lolan dhugaa ta'e. Roobiinsis xiyya isaa darbachuuf qophaa'e. Gidduutti Fiilzii Luukaan miila isaa rukute. Xiyyi Roobiinsis qilleensa keessa ol soqe. Daawwattoota hundarra erga naanna'ee booda dhaqee iddoo eegame rukute. Akkuma inni mo'een Sheriif loltootaan qabaa'eedhaa jedheen. Maariyaanaan garuu hedduu aarti. Yoo isa gadhiiste malee sitti heerumu jetteen. Yeroo itti aanus Roobiins finyoo mormatti kaa'ame. Gidduutti Sheriif as ba'ee Maariyaanaanis booddiidhaan faayamtee dhufte. Roobiin utuu dhaabbatee ilaaluu gaa'ilichitti dhufe. Yeroo namichi gaa'ila isaanii geggeessaa jiru fedha Sheriif gaafatetti sagalee jabaan akka hedduu gammadaa ta'e dubbate. Garuu Maariyaanaan dabaree ishee irratti akka fedha hin qabne dubbate. Achuunis gidduu kanaan xiyya darbatee funyoo Roobiin kute. Toonnis garee Roobii waliin lolatti galan. Yeroo kana Sheriif Maariyaanaa fudhatee kutaa isaatti soqe ishee wajjin yeroo qabaachuuf. Akkuma ishee bira ga'een akka isheen cufaa keessa jirtu arge. Hedduu aare. Qulficha kutuufis maashiniidhaan yaale. Gidduutti Roobiin walitti seenee lola eegalan. Utuma wal lolaa jiranii saanduqni morma Roobiin irraa jiru citee furtuun achi keessa jiru tures qulfii Maariyaanaa keessa sirriitti itti ta'e. Sheriif akkamitti akka furtuun kun Roobiin bira dhaqe gaaffii guddaatti ta'e. Gidduutti Roobiin haleellidee akkuma Sheriif lafatti kufeen gidduutti tokko ittiin dhuftee akka qoricha isa fayyisu qabdutti himte. Garuu yoo na fuute malee qoricha kana siif hin kennu jetteen. Filannoo biraa waan hin qabneef Sheriif tola jedhe. Isheenis qoricha liqimsiistee fudhattee sokkite. Dhuma irratti Maariyaanaa fi Roobiin hundumaa duratti gaa'ela godhatan. Obboleessi Joonis galee sababii inni mootii hamaa ta'eef aangoo irraa fuudhuun akka Joon hidhamu godhe. Qooda Joon Roobiinsiin muude. Mana isaas deebiseef. Qaraxas uummata irratti yaarse. Akkuma Roobiiniif Maariyaanaa wal dhungatanii fiilmichi ni godhama. Egaa fiilmiin keenyarraa yookiis viidiyoon keenyarraa kana fakkaatu ture. Viidiyoo kanatti akka bashannantanii fi akka bohaartan abdii guddaan qabu. Amma viidiyoo biraa wal agarruutti nagaatti laayik, sheer, sabskiraayib, koomentii gochuun dagatinaa.